Ashama harka fuunee akkam jirtu kun Oromoo News YouTube channel dha. YouTube kanarratti odeeffannoowwan qabatamaa ta'anii yeroo isiniif dhiyeessina. Kanaaf YouTube kana subscribe, like, share godhaa hiriyoota keessaniif qooda isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadha. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi daawwannaa hojii guyyoota 3 turuu gochuuf gara magaalaa guddoo Masrii Kaayiroo seenaniiru. Waggoota dhiyoo as keessa michummaan Eertiraa fi Masrii gidduu jiru baay'ee cimaa akka dhufe yoo ta'u imalli dirbata darbee waxabajjii 7 irraa eegalee kunis pirezidaantichi bara kana keessa Kaayirootti yeroo taasisan yeroo lammaffaadha. Jilli pirezidaantichaan kan durfamu ministeerri dhimma alaa Eertiraa kan argame yommuu ta'u buufata xiyyaaraatti simannaan taasifameeraaf. Marii pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii fi pirezidaantii Masrii Abdul Fattah asii gidduutti taasifamu kanaan hariiroo biyyoota lamaanii caalatti jabeessuu fi dhimmoota nageenya naannichaa irratti bal'inaan kan maratamu ta'uusaa ibsameera. Ministeerri beeksisa Eertiraa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka beeksisaniin marii hooggantoota lamaanii dhimmoota gaanfa Afrikaa tasgabbii galaana diimaa akkasumas jijjiirama haala baha giddu galeessaa keessatti mul'achaa jiru irratti akka fuulleffatan ibsameera. Daawwannaan kunis sochii dippiloomaasii naannicha keessatti bakka guddaa qaba jedhameera. Michummaan Kaayiroo fi Asmaraa kun kan jabaate onkoloolessa darbe keessa pirezidaantiin Isaayyaas daawwannaa guyyoota 5 Kaayiroo keessatti taasisaniin Masriin walabummaa fi tokkummaa daangaa Eertiraa eeguuf gargaarsa gochuuf murannoo guutuu akka qabdu erga beeksistee boodadha. Sababa hidha guddicha haaromsaatiif waggootaaf Itoophiyaa waliin Atakaaroo keessa kan turte yoo ta'u erga Itoophiyaan Somaalilaandii walii galtee wal hubannoo mallatteessitee booda Masrii, Eertiraa fi Somaaleen onkoloolessa darbe keessa waltumsa haaraa uummachuun isaanii ni yaadatama. Daawwannaan kunis tokkummaa biyyoota sadeenii kana caalatti akka jabeessu himamaa jira. Kun daawwannaan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii kun Itoophiyaaf mataa dhukkubbii ta'amuun ta'u yaada keessan koomentii irratti nu kaa'a. Oduuwwan irraa qabanne kana fakkaata. Oduuwwan bal'inaan qabanne dhufna waan ta'eef YouTube kana subscribe, like, share godhaa. Galatoomaa ulfaadhaa.